Dubartiin dhiira kanatti nyaachisu barbaaddi. Ani maqaan kiyya Sa'aadaan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee jiitu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6 qofaatti baradhe. Abbaan kiyya ijoollummaatti kan boqote yeroo ta'u, haati kiyya anaa fi ijoollee 4 abbaa ormaatti heerumtee nu guddiste. Abbaan ormaa keenyis nu ijoollee 4 akka ijoollee isaatti nu ilaala. Nutis mana barnootaatti maqaa isaatiin waamamna. Hangam abbaa keenyaaf obboloonni koo hangafaa jaalala qabaatanis nama gaarii akka ta'e dubbatanis, abbaan keenyi inni lammataa kun immoo ijoollee isaaf ta'uuf abbaa keenyallee ni caala. Erga haati keenyi abbaa keenya dhabdee booda isaaf ijoollee 2 godhatteetti. Darbitees deessuu ni dandeessi ture. Haa ta'uutii garuu abbaan manaa ishee lammataa kanaan ol nutti ulfaachuu danda'u. Kanuma Rabbi nuuf eebbisee nuufaa barsiisuu, bakka gaarii nuufaa dhaqqabsiisuu jedhee harmee keenyaan dide. Warri abbaa keenyaa haati keenyi ijoollee 4 qabattee heerumuu isheetti waan hin jaallanneef nuunis haadha keenyas hin jaallatanii. Yeroo nuti ayyaanuma faafillee mana isaanii dhaqnu sanyii haadha keessanii maal barbaacha dhuftanii jedhanii nu ari'u. Otuu haati kiyya hin heerumin duras wanta nu godhaniiran hin qabanii. Haa ta'uutii garuu akka oolmaa guddaa nuuf oolanii waan ati heerumteef si gargaaruu dinne jechuun haadha koo komatu. Jireenya ofii kan murteeffatu abbaadhaatii haati kiyya heerumtee jireenya gaarii nu jiraachisuu eegalte. Abbaan manaa ishees baay'ee kabajaani. Haadha kiyya gammachiisuuf jecha ijoollee inni dhalcherra nuuf waan gaarii waan babbareedaa nuuf bitee dhufa. Ijoollee isaan ol malee ijoollee isaan gadis nu ilaalee hin beeku. Kanaan otoo hin jedhu barnoota koo kutaa 6ffaan gahe. Barattuu giddu galeessaan ture. Barsiisaan mana barumsaa keessatti baay'ee na rakkisu tokkotu ture. Ani yeroo sanatti jaalalli jechaan yeroo haasa'ani malee gochaan hin beeku. Barsiisaan kun baay'ee na rakkisuun booddee irratti barsiisaa daree keessatti maqaa na waamuun haala naaf mijeessi isaatiin jechuun guyyaa jimaataa galgala ijoollee biraa duubatti hafeen qofaa kiyya mana kan qulqulleessu, ijoolleen kaan immoo bishaan fidanii na dhiisanii akka galan daree keessatti balleessaa tokko malee natti murteesse. Anis waa biraaf jedhee wanta hin yaadneef balleessaa isaan kiyya otoo naaf hin galiin waanan barsiisaa sodaadhuuf ijoollee biraa duubatti hafeen daree keenya qulqulleessuu eegale. Qulqulleesseen akkuman xumureen haxooftuu gara dareetti ol deebisuuf yeroon jedhu barsiisaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa ture suni dareetti ol seenee balbala cufee na kadhachuus jalqabe. Anis lakki gonkumaa nan tuqiin natti bu'iin jedheen isa akeekkachiise. Hinna didee inni naannoo sa'aatii 11 daqiiqaa 15tti daree kana keessa seenee balbala natti cufe. Hanga sa'aan 12 walakkaa ta'utti hinuma na kadhataa. Yoo natti siqxe nan iyyaa jedheen waan sodaachiseef barattoonni daree kaan qulqulleessaa waan na turaniif sa'aan 12 walakkaa yeroo ta'u garuu nam tokkoyyuu naannoo sana akka hin jirre waan hubateef qabattoo isaa hiikkatee surree isaa ofirraa baasee har'a maalis jetu sin gadhiisu naan jechuun gara kootti dhufe. Karaa foddaa utaaluuf ani dubartiidha. Utaaluu hin danda'u. Harka isaa jalaa miliquuf ilma dhiiraadha. Rifeensa kiyya harka isaa tokkoon qabee lafatti gadi na qabuun harka isaa tokkoon immoo uffata narraa baasuuf yeroo jedhu gara fedhettuu haadha gaamu jedheen nan iyyee. Kanaan afaan kee qabe jechuun booksiidhaan afaan keessa na rukute. Haa ta'uutii garuu otoonni homaa nan godhiin afaan kiyya otoo dhiiguu waardiyyaan mana barumsaa keenyaa karaa foddaa naaf dhaqqabuun rasaasatti qabate. Rasaasa qabachuu qofa otoo hin taane uffata kee otoon uffatiin mana kana keessaa bayi yookiin immoo sittin dhukaasa jechuun akka inni daree keessaa gadi bahu taasise. Kanaanis waardiyaa gara biraa bilbilee qullaa qulqulluusaa galgala ta'uutu xiqqoo isa fayyade malee qabattoo isaa uffata isaa baachisee gara mana hidhaatii nu fuudhee deeme. Kanaanis wanta inni na godhe poolisii duratti himadhe. Otoo uffata isaan uffisiin barsiisaa kana halangaa yakkamtootaaf taa'een na fuulduratti hanga iyyee maraatuutti quncisanii garafanii baay'ee reebanii. Akkuma afaan kiyya booksiidhaan rukutee dhiigse isaanis ilaalladhu kunoo borsiif seerri gatii isaa kennuus dhiisuus ni danda'a. Nuti garuu ammuma garaa si ga'uu barbaanna jedhanii achumatti udaansaa nyaachisanii.
foqoqee gara mana adabaatti galchanii uffata isaas kennanii fi anaanis ganamaan kottu naan jedhanii waan ta'e waan na mudate maatii kootti meen bullee himatatti bannee manni barumsaas hojiirraa ari'uun yaalii durqisiisanii gudeeduu yakka jedhuun waggaa 2 walakaa fi qarshii 2,000 adabamee mana hidhaa galee. Eega kanaanis gara mana barnootaatti hin deebine. Namoonni hedduun akka ani gudeedametti beeku. Haa ta'uutii garuu rabbiif haa galatu kuni narra hin geenye. Kanaan maatii koodhaan har'aan booddee mana barnootaa hin deemu gara biyya ambaatti na ergaa jedheen gaafadheeni. Baruma sana keessa hiriyoonni kootoo baratanii paaspoortii baafachuuf kan nutti dhiyaatu magaalaa Direedawaa deemeen paaspoortii baafadheen guyyaa 45tti yeroo naaf deebi'u amma immoo eegeen viizaa kiyya ergadhee viizaan kiyya immoo guyyaa 7tti naaf deebi'ee. Kanaan anis imala koo gara Dubaayitiin taasisee akkuma dubartii kamiyyuu mana maadaamii galeen hojjechuun eegalee. Akka tasaa ta'ee maadaamiin ani bira hojjedhu hojiidhaan baay'ee cimtuudha. Gaheen kiyya hojii mana keessaa ta'us haa ta'uutii garuu cimina ishee tattaaffii abbaa manaa isheen ol gootu sanuu dubartii biyya Arabaa taatee baay'een ajaa'ibdi. Hojii tokko hojjechaan jira jettee gadi hin teessu. Ji'a kana banti, ji'a isa dhufu immoo hojii gara biraa banti. Waan isheen hin hojjenne hin jiru. Harka nama tokkos rabbumatu eebbisa. Waan isheen harkaan tuqes bu'aama fidee dhufa. Sanarratti ofii hin hojjetu. Irra deemtee to'ati. Konkolaataadhaan magaala keessa naanna'aa oolti. Abbaan manaa ishee akka joonja'aa wayiiti. Miirri dargaggummaa isan gadhiisne gadi taa'ee fiilmii ilaalaa oola. Fedhii hojii haga kanaan qabu qabeenya maatii isaati oona. Yoo maallaqa barbaadus maatii isaati bilbila. Haati manaan yeroo hedduu bifa kanaan na waliin ittiin fuftu jetee akeekkachiisti. Haa ta'uutii garuu hangan bira tureti waggaa 6 ilmaanuma otoo horaniin arga malee walitti bu'anii yeroo isaan adda ba'an argeen beeku. Kanaan waggaa 6 ergan hojjedhee booda maatii kiyyaafis mana ijaareera, lafa biteera. Obboloota kiyyaafis barnoota isaanii barsiisaa waan tan jiruuf kanaan ol wanti na hafeen jiru gara jireenya mataa kooti deebi'uun qaba jedheen gara biyyaatti deebi'ee. Baadiyyaa yoon ture maallaqa kiyya xumuruun danda'a jedheen magaala Direedawaan galee. Kanaan hojii na baasan jedhu hojjechuuf barbaaduun eegalee. Yeroo sanatti magaala Direedawaa keessa manni rifeensaa guddaan misirroowwaniif qophii garagaraaf nama barbaaduuf haga kanaatti hin jiru. Anis ogummaa haadha manaa sanarraan baradheen meeshaa mana rifeensaaf ta'u akka har'aa qaalii mitiitii qarshii 150 biteen mana guutee. Itti aansuun mana kireeffadhe. Sadaffaarratti immoo kan hojii kana hojjetan dubartoota 4 ogummaa kanaan muuxannoo qaban qacareen hojjechiisuu eegalee. Walii galatti qarshii 170 yeroo sana natti fudhate. Sadarkaa sanaan har'a jalqabuuf qarshii 500 ol nama barbaachisa. Kanaan haala gaariitiin baneen hojiin mana kiyyaas ajab jedhamee dubartoonni hedduun misirrooleen miinzoleen qophii garagaraa kan godhatan mana kiyya haala gaariin fayyadamuu eegalaniin. Bu'aan kiyya guyyaatti 2,000 3,000 ta'uu yeroo jalqabu namoota hojii jalqabaniif hojii isaanii ilaalee maallaqa liqii kennuu ni danda'a baankii jedhame Dabuub Global Bank bira deemeen ammas maallaqa 150 liqeeffadheen bakka biraatti lakkoofsa 2 manuma hojii kanan banadhe. Manni maqaa mana hojii kiyyaas akka magaala kanaatti baay'ee beekamaaf jaallatamaa naaf ta'e. Galii gaarii argachaa hojii kanatti jabaadheen hojjechaa toon jiru dargaggoo tokko waliinis wal barree ofii konkolaachisaadha. Magaaluma keessa hojjetaa baay'ees natti dhiyaate amma gaa maallaqas akka garaatti of harkaa waan hin qabuuf gaa'ela dhaabadheen tasgabbaa'een ilmaan horadheen jiraachuun qaba jedhee murteesseen dargaggeessa kana waliin gaa'elan dhaabbadhe. Ofii qarshii 400-500 hojjetee yeroo dhufu ani immoo 6,000-7,000 fideen dhufa. Jabaadhee hojjedheen konkolaataa siif ta'u kanatti barbaaddu siif hin bita jedheen waadaa galeefi baatii 8 akkas erga waliin jiraannee boodas maallaqa hin qabu hunda walitti qabeen dumbulloo tokko baankii irratti otoo nambifatiin qarshii miiliyoona 1.4 konkolaataa duwwaa haaraa mana isaatii Direedawaa Hararii fi naannoo sana akka dalaguuf abbaa manaa koo biteen kenneefi kanani bite konkolaataa maqaa isaatiin haadha manaaf abbaa manaadha mitiire
inuman jiraadha jedhee waan hin yaadeef dhimmoota tokko tokkoofis bakka bu'iinsa isaaf kenneen isatu kan koos kan saas bakka maqaa jijjiiran bittaaf gurgurtaas deemee raawwata ture. Kanaan utuun jiruu konkolaataan bitamtee baatii 2 boodee abbaan manaan kiyya abbaa qabeenyaa konkolaataa nama biraatti jijjiireera. Anis maaliif kana gootee jedhee yeroon gaafadhu maallaqa narraa qabaa hangan hojjedhee deebisuufiitti na amanuu dinnaan maqaa konkolaataa kan saatti naannessee jedhee naaf deebise. Amma gaa walitti bu'iinsi jalqabame. Kanaan anis duuba dubbii kanaa jiru naaf qoradhu jedheen dargaggeessa baajaajiidhaan ganamaaf galgala na deddeebisuun maallaqa kenneefiin ittiin qacaree. Innis hiriyaa fakkaatee nama maqaan konkolaataa kiyyaa itti jijjiirametti michoome. Kanaan baay'ee sinfinne akka inni na hiikuu barbaadu na dhiisee konkolaataa kana dhuunfachuu barbaadu qoratee bira gahee dhufee natti hime. Ragaawwan sagalee waliin jechuudha. Anis dubbiin otoo hin jabaatiin qabeenya kiyya otoo hin dhabiin nan himadhe. Haa ta'uutii garuu qabeenyi maqaa abbaa manaa kootiin jiru hin jiru. Seerris harka keetiin bakka bu'iinsa abbaa manaa keef kenniteettaa wanta si gargaaru hin qabnu jedhee isaaf looguun eega na himatee jedhee abbaan manaan koommoo waraqaa adda bahinsaa galchee. Manni rifeensaa kutaa 2ffaa ergan isa waliin wal baree gaa'ilas waliin mallatteessinee booddee ture kan inni dhaabate. Abbaan manaan koo seera duratti meeshaan sunillee gurguramee akka adda nuuf qoodamuuf kan ani maallaqa kiyyaan bite narraa hirate. Dhugaa dubbachuuf mooraaliin dhabee qalbiin kiyya na cabee mana rifeensaa kutaa 1ffaayyuu hojjechuun dadhabee gabaanis narraa dhaabbatee hojjettootaaf waan maluu fi gochuu yeroon dadhabu gabaan narraa citee. Kanaan adda baate jedhanii otoo hin fixiin manni hojii koo kutaa 1ffaas na jalaa cufamee mana ofitti cufadhee boo'uu gadduu abdii kutuu akkanumallee kana dura kan hin beekne dhugaatii sa'aatii dheeraadhaaf amalan godhadhee naannoo baatii 4 maallaqa nuuf harkaa qabu akka garaa kiyya itti taphachaa ergan ture booda baatii 3 walitti fufinsaan maallaqa liqeeffadhe kanfalaa waan hin turreef baankiin si'a lammaffaaf immoo na himate. Anis kanaan boodee hojii kanatti hin deebi'u jedheen meeshaa hojii hundumaa gurgureen maallaqa baankii of harkaa deebiseen harka qullaa afee. Baatii 7 dura qarshii miileenatu akkaawuntii koorra ture har'ammoo harka duwwaa hafeen dargaggoo baajaajiidhaan na deddeebisaa turetu maallaqallee naaf kennu jalqabe. Kanaan gaddaa boo'aa mana koo keessatoo hin jiraadhu. Guyyaa tokko dargaggeessi kuni bifa kanaan fayyaa keeyyuu dhabdaa otuu fayyaa kee hin dhabiin dura yookiin biyya Arabaa deemee hojjedhu yookiin immoo asumatti hojii xiqqoo eegalii jedhee na gaafata. Anis tole jedheen biyya Arabaatti hin deebi'a jedheen gara biyya Arabaatti deebiseen malee kaayyoon kiyya maallaqa baay'ees hojjechuu miti. Baatii 6 hojjedheen homaa otoo keessaan balleessiin qarshii 150 hojjedheen deebi'ee. Kanaanis maaliin hojjedha jedheen yeroo yaadu ergan mana rifeensaa sana banee manni rifeensaa qulqullina qaban hedduun banamaniin argee. Mana bunaa banachuun qaba jedheen mana bunaa qulqullina qabu bishaan ciree xiqqoo fi kanneen kana fakkaatan keessatti gurguraman nan banadhe. Qulqullina gaariin maallaqan qabuun waan tan baneef gabaas nan argadhe. Dargaggeessa yookiin biyya hambaa deemi yookiin immoo asumatti waa ta'e hojjedhu naan jedhe waliinis jaalala keessa gallee otoo hin beekiin walumaan otoo jiraannuun argee. Hangan Araba deemee dhufutis yeroo as jirrus anis sin jaalladhan jenneeni innis sin jaalladha naan hin jenne biyyuma Arabaatii gaafan dhufu mana isaan boqodhe gaa'elli keenyi kanuma ta'ee baay'ee naaf yaada baay'ee naaf dhiphatam bakka miidhama koo waan beekuuf cimtuu akkan ta'etti amanam. Kanaan mana hojii kanaas jalqabee hanga baatii 6tti mana gaarii namni hedduu jaallatu naaf ta'e. Haa ta'uutii garuu hojiin kun ani bakka sana hin jiru taanaan hin socho'u gabaanis seeraan naaf hin hirmaatu. Kanaan booddee tasgabbaa'een jiraachuun qaba jedheen nan ulfaa'ee abbaa manaa kiyya kanaaf daa'iman godhadhe. Yeroon da'u hojii kanan dhaabe ijoolleen achitti hin qacaru dabaree dhaan ammoo gabaa hojii kana na jalaa balleessanii yeroon jabaadhu hojii kanatti hin deebi'a jedhee yaadus ammoo daa'ima kiyya namatti kennee bakka hojii ooluun natti ulfaate. Dabalataan ollaa kiyyaa ofii hojjettuu manaatti dhiistee bakka hojii kan ooltu dubartiin tokko daa'imni ishee dhukkubsatee baatii 6tti jalaa boqote. Carraan kun na dhaqqabuu danda'a jedheen sodaadheen daa'ima koo guddifachuu itti fufee hanga waggaa 3ttis mana otoo hin bahiin daa'ima kiyya guddisaan ture. Hojiin baay'ee na jalaa miidhame dhumarratti kunis ni dhaabbate.
abbaan manaa kiyya baajaajii tokko qaba ture. Isheenis baay'ee jalaa caccabde guyyaa 3 yoo dhaabbate guyyaa 2 hojjetti. Gatii mana kiraa kanfaluu, nyaachuu, dhuguu, daa'ima keenyaaf mana barnootaa galchinee gatii mana barnootaa kanfaluu waan hundumtuu nutti ulfaate. Abbaan manaa koo ati cimtuudha, ammallee sin amana, baajaajii kana gurgureen hojii jalqabii jedhee na gaafate. Anis kan qabnuyyuu isheedhaa, akkamittiin kan qabnu gurgurraa jedhee yeroon gaafadhu wanti dhufe haa dhufu, kanaa ol rakkachuu beela'uu waan hin jirreef nan gurguraa jedhee baajaajii isaa qarshii 80,000 naaf gurgure. Anis maallaqa sana qabadheen hojii bunaa duraa sanatti deebi'ee bifa kamiin addatti godheen hojjechuu qaba jedheen bakka gabaan jiru barbaadeen mana bunaa kana nan banee. Baatii 2 hojjedhe na baasuu didee, gabaan akka durii naaf ta'uu didee. Kanaan namoonni tokko otoo bunni kun Finfinneedha ta'ee gabaansaa waliin gahuu jedhee natti haasa'a. Anis afaanuma koo keessaa bahee nama haala naaf mijeessu otoon argadhee anumtuu achitti hojjechuun barbaadaa jedheen deebiseefi. Innis adaadaan kiyya daandii fuulduraa bakka bunaaf ta'u ni qabdi, qarshii xiqqoodhaan kireeffatee hojjechuu dandeessaa jedhee naaf deebise. Anis maallaqa dhumaa jiru kanatti baay'ee gaddaa abbaa manaa koo waliin sodaachaa jirra mitiire. Murteen immoo nama waan baasuuf qarshii xiqqoo qabadheen nama kana waliin bilbila wal jijjiireen torbee 2 yeroo guunne keessatti daa'ima koof abbaa manaa koo dhiiseen gara jabaadheen meeshaa kiyya naa fe'anii Finfinneetti hojii kanan banee. Namni tokko ergamaa rabbiidha, ergaa rabbirraa fidee namaaf dhufa jedhama mitiire. Namni kun anaaf akkas ta'e. Gosa buna Direedawaatti danfisuu Finfinneetti danfisuun eegalee guyyaa 3 booddee gabaa mana koorra dhaabbate isinitti himuu hin danda'u. Hanga torbee 2 mana hiriyaa koo bulaan ture. Torbee 2 booddee mana kireeffadheen abbaa manaa kiyyas daa'ima koo waliin waameen jala jalaan meeshaa tokko bitachaa mana keessa guuttachuu eegallee jireenyis toranuuf qabate. Baatii tokkos ergan hojjedhee booda konkolaachistoonni Direedawaati hojii kana eegale jedhanii natti himan. Hojii kana ammayyeessuu qabdaa, namni Finfinnee dafee nufaa jechuun qarshii 50,000 naaf liqeessuun hojii kanatti wanta itti dabalu maashinoota natti himuun natti argisiisuun karaa gara biraa na qabsiise. Har'a anaaf namni kun obboleessaa. Gaafa rakkadhe naaf qaqqaba, gaafa inni rakkate anatu dhaqqabaa fi erga hojii kana eegallee Finfinnee gallee abbaa manaa koo waliin waggaa 4 finneerraa. Waa'ee milkaa'ina koo isinitti himuuf miti. Haa ta'uutii garuu dubartiin kutannoo qabaannaan jijjiiramuu akka dandeessu dubbachuu fi manni bunaa kun maqaa moggaasneen Finfinnee keessa bakka 3 jira. Finfinnee keessa gabaa fi bakka ilaalutu murteessaadha mitiire. Manni rifeensaan hojii isaa magaala Direedawaatti bare har'a jijjiireen bakka leenjii mana rifeensaa godheen bakka 2 barsiisonni qacaramanii hojjechaa jiru. Suppermaarkeetii baay'ee madaalawaa ta'e baneen jira. Anaa fi abbaan manaa koo kan keessa jiraannu kondominiyeemii abbaa ciisicha 3 bitannees qabna. Hojii abbaan manaa koo otoo hojjetee jaallatu jijjiirraa meeshaa konkolaataa giddu galeessa ta'e dalagaa jira. Fakkeenyan dubartii biyya Arabaatti arge ofirratti raawwachuun har'aanis jireenya koo jireenya maatii koo jijjiireen yoo xiqqaate ana jalatti illee nama 20 oliif baneen dalagaan jira. Abbaan manaa koo inni duraa konkolaataan bitee fi yeroo na jalaa gurguru abbaan manaa koo kan amma immoo kan qabu konkolaataa isaanaaf gurguree na waliin jiraachaa jira. Jireenya koos naaf sirreesse. Ergan isa qabadhees jeequmsi raafamuun jireenya koo keessaa bahee haala gaariin jiraachaan jira. Dhiirri itti amanee jennaan dubartiin kutadhuudha, harki ishees eebba qaba ni milkoofti. Dhaamsi kiyya namni isin miidhu gadi isin qabu, duwwaatti isin hambisu akkuma jiru dhiirri immoo milkaa'ina keessan jaallatu hojii keessanitti illee amanu isin bira jira. Filachuun carraan ilaaluun kan ofiiti. Yeroo laalan abbaan manaa koo hojjaansaa gabaabaa bifa gaariillee kan hin qabne, haa ta'uutii garuu nama lapheensaa qulqulluudha. Duuba milkaa'ina koo kan jirus isaa. Yeroo hundaa jabaadhu, hin siif ta'a, hin milkoofta, anarra situ danda'a nan jedha. Anis dubartii biyya Arabaa sana argeen kanattis sanattis hin utaala. Rabbi immoo nan qaanessu. Wanta harkaan qabe hinnaaf milkeessaa. Wanta harkaan qabdan Rabbi isiniif haa milkeessu. An obboleettii keessan Sa'aadaa magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa, nagaatti, galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa ajab nama jechisiisu kan obboleettii keenya isiniif qoodeen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada isinitti dhagahame komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu nama bashannansiisuu qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Akkanumallee karuma telegiraamii @xalayaa jechuun barreessuun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani obboleessi keessan Gammachiis Tashoomeedha. Qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.